Nagau cuman jadi mah ada di itu dan di Indonesia ana dugda magala gitu. Akan aja. Me derinni ki amma me Derni kia amma meter lama fi sentimeter digde mishani. okay meter lama centimeter demishan I think biyya keenya keessatti dheerina amma kan kee qabu jira natti fakkaatu akkan quba qabutti meetira 2 centimeter 22 waan jiru natti fakkaata kee garuu meetira 2 centimeter 25 Kamsani namoonni qaamoliin garaa garaa si qunnamaa turani bakka kanarratti baay'ee illee jiru garuu namoonni tokko darbii na qunnamu wanti haaraa illee jiru jechuudha baay'ee. Tole mee akka nama dhuunfaa tokkotti fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee yommuu qaamaan dheeraa taatu wantoota barbaadde akka barbaadetti argachuu dhiisuu dandeessa. Kan biraan immoo akka garaa keetti illee hojii mataa kee dalagdee waan tokko gochuus rakkisuu danda'a. Wantoonni akka dhuunfaatti rakkisan maal fa'i? Wantoonni akka dhuunfaatti baay'ee na rakkisan amma wantoota hedduutu jira illee garuu haa ta'u wantoonni baay'ee na rakkisan amma wantoota akka kophee uffata maal kan akkasumas immoo yeroon karaa deemu jechuudha. Konkolaataa maal kanatu na rakkisaa jechuudha. Okay. Konkolaataa keessa galtee taa'uu hin dandeessu jechuudha. Keessa galee taa'uu hin danda'u bakkee iddoo nama tokko qabate jechuudha. Okay. Iddoo nama lamaa fa'aa qabatee taa'aa. Okay. Okay. Kanaaf kopheen baay'ee akkas rakkisu dubbatteetta maaliif biyya keenya keessatti waan hin oomishamne baay'ee isaanii bakka biraarraa waan dhufaniif kopheen akkas rakkisu nutti himteetta. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma irratti kaasuuf yaalee hojjaan isaa baay'ee dheeraadha. Wanni kun sababii hormooniidhaan kan ka'e kan dhufudha. Kanaaf akka gargaareetti akka fedha isaatti waan biyya keessaa argachuu hin danda'u. Namoonni nu erguu dandeessan wantoota kanneen teessoo isinii keenya kanaan qunnamuu dandeessu. Nagahoo jechuun kan